isnaan isa saba ko balleesseera. Badii guddaa dalagiya. Badii kiyyaanaan isa ifa manaa godha. Akka of jiran akkastan akka qophii isin jedhan kan akka of jiran akkastan kulliin keessan kan qaba kan bahaa galli taa'ee jira. Obboleessi obboleetti akira jala kulli keessan akka of jiran affeetamni isin jedha sumaan kabajaaf jaalalaan obboleeyyan akira namni boriitu guyyaa rabbitti namni boriitu fuula rabbii dhabutti. Amantaanii jirtan jecha akka of jiran akkastan akka biyyummaa keessatti irraa obboleeyyan akira biyyummaa keessatti baddilame biyyummaa keessatti nama wal'attafee biyya obboleessa akira obboleetti akira yaadammii Oromoo yaa sababu bakka jirtan nuuf dhaabdhaa isiniin jedha kabajaaf jaalala. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتو أردفتو تفوزيتو بكمنا كيك أبداني نجمال تجرا nuti nageenya dhabnee jirra. Lammiin Oromoo kun karuma maraanii nageenyi isaa baay'ee bittannaa'ee jira. Cubbuu kennas maal akka ta'e wallaahi baay'ee nama sodaachisallee baay'ee nama cinqallee wanti sabni keenya itti jiru kuni wallaalatu saba keenya akkana godhaa jiraa fi maaltu akka saba keenya akkana godhaa jiru wanti beekame hin jiru. Cubbuu wayii qabna natti fakkaate ka'umsuma ammoo abaarsa wayii qabna ta'e hin beeknu waanuma nuti irraa dhalanne yookaan ka'umsummaan Oromoo tanaa maali nama jechisiisa yeroo baay'ee jechuudha. Gaafii nama keessatti uumaa jechuudha. Yeroo rakkattuu tana keessatti yeroo uummanni Oromoo guutuun gaddaan erga liqinfamee harri guyyaa 16 gaafa Jawaarfaa hidhama irraa harri guyyaa 15 kunoo Jawaarfaati hidhamanii mana dukkanaa keessatti rakkataa dararamaa jiranii gootonni Oromoo kan saba isaaniitiif lubbuu ofii kennan kan saba isaaniitiif jiruuf jireenya isaanii dhiisan kan saba isaaniitiif jiruu gaarii qananii biyyoota Ameerikaatti biyyoota alaatti akka barbaadanitti jiraatan dhiisanii Oromoo bilisoomsinaa Oromoo tokko goona jedhanii gara biyya abbaa isaanii galanii soofaa gaarii dhiisanii ilma ofii gaarii dhungachuu dhiisanii gara biyya abbaa isaaniitti deebanii adda soofaa miti firaashiin madabaraa'uu hin jiru biyyee irra rafaa jiranii boolla jala rafaa jiranii mana dukkanaa keessatti akka ijji isaa badduu fi akka sammuu isaa dhiphattee maraatu godhuuf diinni lafa jalatti hidhee jira. Akkasuma qabsaa'onni Oromoo kan biyya Arabaa keessatti yeroo bara dukkanaa amantaafis ta'e Oromoodhaaf sagalee ta'aa ture kan akka Hamzaa Booranaa fa'aa har'a rakkoo dararraa guddaa keessa jiru. Akkasuma Shamsaddiin Xaahaa fa'aatii kan miidhaan garaagaraa irra gahe icciitii beektaa himi jedhanii tumanii qaama isaa madeessanii madaa san madaa'ee qoricha mana yaalaatii fudhate akka ittiin fayyadamne kukkutanii jalaa darban. Adda Oromoon dararaa guddaa kana keessa jirti. Osoo dararaa kana keessaa maaliin baana akkam ta'uu qabna jedhanii yaaduu qabanu warri dhiiraa kan maqaaf dhiiraa jiru kan maqaaf dhiiraa suuraa dubartii fuudhee gadi buusee yeroo naga waliin qaban qaasee adabaa baasee haala amala isii safuu isii irraa mulqee booda viidiyoo isii gadhiisaa dubartoonni hedduu ajjeesuuf akkasuma immoo maraachuurra kan jiranidha. Yeroo kanatti wanta kana gabbaasuu wanti barbaachiseef maalidha? Duraa waan akkana baay'ee magadhiisaa turanii adda intalti kun bilxiginnaadha jedhee namni hundi wal jalaa fuudhee gadhiisa. Bilxiginnaa dhiistee hoo diina feete taate yoo intala Minilik taate wanti kun maaliif barbaachise? Wal jalaa sheer godhuun fuudhanii itti kolfuun isii rabbitu isii salphise. Salphinni guddaa rabbi nama salphisuun abbuma duraan itti ergite sanii ufuuraabdee erguudha. Adda shamarran san qofaa miti takkaa lamaan gayyaa'aa jira. Oromoo yoomuma waa baranna yoomuma gara namummaatti deebinee rakkoo sabni keenya keessa jiruu fi rakkoo dukkana nurra jiruutti yoomuma deebinee gara saba keenyaatti qabsoofna. Hanga wanta intalti takkattiin 2-3 gooteef maqaa shamara guutuu biyya Arabaa gaggaragalchine akkas goone shamara biyya Arabaa argaa isii jedhaa ooltan maaliif waan qabda irraa riyaala 10 wal ijaartanii wali buuftanii maaliif lammii keessan hin gargaarre? Maaliif maqama dubartii kana balleessaa ooluun isinitti tolu? Guyyaa 3 guyyaa 4 kana waan haaraa godhatanii ajandaa godhatanii irra turuun maaliif barbaachise? Har'a mucayyoon tun sagalee isii amma samoonii kana taate kan kana dura takka taate hin beeku. Sagalee kanummaa olii gadi ka ofaara nagahe. Shamarri takka yoo sababa wanta viidiyoo takkaate lubbuun isii dabarte maal irraa argattan?
namni tokko dogongoruu inuma jira, ilmi namaa hunduu inuma dogongora. Dogongora yeroo dukkanaatiif yeroo ifaa wal garaagarummaa qabaatuyyuu wal adda ta'uyyuu jechuudha. Isiinis baddee rabbis isii salphisee nuti itti kolfuu wal jalaa fuunee walii erguu maaliif nu barbaachise? Walumaa galatti kaleessallee viidiyoo akkanaa irraa dubbadhee jira. Sagalee ammaa intala kanaa dhageettanii jirtanii ishii kaleessa irraa haasaisan ta'e kabiraa ta'een beeku Oromoo qullaa of gadhiise jechuudha. Suuraan isiis akkuma jiruun jira. Suuraan isii kaleessa tanaa miti tabiraati. Haa ta'u suuraa isii ani asirratti hidhuu hin barbaanne. Wanta asirratti hidhanillee miti waan nama jibbisiisuu fi ofuuyyuu nama jibbisiisu. Inumaa osoo jiraachuu baadhee wanta kanneen arguu baadhee wanta nama jechisiisuudha. Ala kulli haal sabni Oromoo keenna waan xixiqqoo tana jala deemtanii waan guddaa dagattu. Har'a sabni Amaaraa mallaqa guddaa gadi jissanii beetekiristaana isaanii gubate fakkeessanii uummata Oromoo irra hidhachiisaa jiranii. Miliyoona meeqa guuraa jiranii argitanii jirtan viidiyoo warri feesbuukii irratti goofandimii isaan banan. Wanti isaan birrii kana hunda guuraaraniif maali? Kan mootummaa waliin dhaabbatanii mootummaa waliin gurmaa'an hanqatee asirraa biyyoota faranjii irraa mallaqa guddaa kana walitti guuranii biyyatti ilmaan Oromoo sanyii keenya duguuguudhaaf mallaqa guddaa kana gara biyyaa ergaa jiranii. Ajandaa didiqqoo sana ajandaa dubartiin dogongorte waan guddaa gootanii dhiiraa dubartiin irratti qabsaa hin oolina. Qabsoo keessan gara mana keessaatti deeffadhaa. Bakkuma jirtanii wal gurmeessaa hanga dandeettanii nama 2-3 hanga 10 illee yoo ta'e wal gurmeessinee ka danda'e qawwee bitee ka dadhabe ammoo xiyyiitii illee yoo bitee gara saba isaatiif dhaabbate waan tokko. Kanarraa hafee osoo kana biraa wantootuma hidhannoo hin gahin lammiin keenya ka rasaasni qaama isaanii keessa jiru lakkoofsa takka 2 miti. Rasaasni qaama isaanii kukkutee kallutti isaanii irraa muramaa jira. Kanniiniif wal ijaarree maaliif waan qarqaarsaa irratti hojjan? Maaliif warri biyya faranjii jiranis goofandimii bananii uummata hin gargaarre? Ajandaan guddaa ajandaa dubartii ta'e. Maaliif ajandaan guddaa waa'ee saba keessanii ta'uu dhabe? Maaliif ajandaan keessan kan leenca dubartii keessa jiru irraa maa dubbattanii karaa falata ajjattanii waa baastanii maarratti waan dhugaa sheerin gootan waan dharaa ammoo 10 like gootanii 10 share gootanii jechuudha. Maaliif wanta akkasii nu barbaachisa? Oromoon tiyya yeroo baay'ee ammallee YouTube irratti illee waa Oromoon gadhiistu isi YouTube daldaltoota YouTube wanta jedhamu jira. Daldaltoota YouTube yeroo jettan kana uummanni Habashaa viidiyoo Oromoo tokko fuudhee gadhiisee 200,000 view argatee achirraa mallaqa guddaa argatee mallaqa guddaa saniin deebisee lammii keenya ajjeesisaa jira. YouTube mallaqa isiniin irraa waa herregatu. Like tuqaa lammii keessaniif. Share godhaa lammii keessaniif. Namni lammii keessan ta'e ilmaan Oromoo ta'e YouTube irraa galii argatu galii san boolla jalaan hin lixu. Qomoo keessanii nama keessaniin gargaara lammii keessaniin gargaara jechuudha. Kanaaf waan dubartoonni taate rakkoo dubartii kana dhagahaa jirtanii viidiyoo waan hin taane of jalaa qabdan hundi keessan of jalaa haqaa akkuma sagalee jalqaba irratti dhageessise kana obboleeyyan keenya hundi haaluma intala kanaa ta'anii jechuun natti dhagahame. Intalli kun mana yaalaa akka jirtudha akka dubbattee jirtu. Kanaaf obboleeyyan keessan hin miidhina. Erga isaa of salphisanii isinis irraan dabaltanii hin salphisina. Qubni abbaan maal jedhanii hin ajaa'u jedhanii akka guutuullee safuudha qabaa xiqqoo. Kanaaf bakkuma jirtanitti please viidiyoo isa wal jalaa share godhina. Viidiyoo isa of jalaa haqaa hundi keessanuu shamarri ta'een tabadii daladdes qaama keessanii itti dogongortes qaama keessanii inni dogongorses dhiiruma. Kanaaf obboleeyyan kiyya badii isii ilaaltanii waan hamaa irratti yaaddanii viidiyoo isa olii gadi oofu osoo dhiiftanii gaariidha jedhee yaada. Rabbi jedha viidiyoo hamtuuf jalaa haqaa. Osoo viidiyoo san share gooteettu boru yoo atillee duute osoo har'a duute danna duute bultee hin beektu garuu viidicha san namni tokko dhufee si jalaa haquu hin danda'u jechuudha. Maaliif ati duute faayidan ergatti duute masalan namni tokko du'uu mala maaltu beeka akka itti duunu hin beeknu yoom akka duunus hin beeknu. Kanaaf waan gadhee sooshaal miidiyaa keenya irratti gadi dhiisuu irraa of haa qusannu. Isiniin jedhaa dhaamsi kiyya ijoon viidiyoo shamarranii waan hamaamaa kanneen argitan of jalaa dileetii godhaa. Rabbii irraa jazaa argattanii hanguma dandeettaniin kafana irra buusaa. Isiyyuu Rabbi salphisee kafana ofirraa baaftee sitrii mulqattee. Kanaaf bakka jirtanii Rabbi jedhaa viidiyoo san namni hunduuf jalaa haqaa.
rabbiin sodaadha namni rabbiitti amane hin jiru kanii amantii biraa qabdanis amantii keessan san sodaadha isiniin jedha viidiyoo irraa asumatti xumuraa hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan naa tura anfoozituu biidha